haram akkana godha la akkana godha la Sibanuun godha haram sadaqadhaa jee argani kana Sibanuun jee bara maalitti beekta aramni gari akkana godhee habiti injiraayeen dhabamu maalitti beekta Waati afaan inni jini dhaggeeffatu Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam hadiisa maal jedhe Boo maali gurbaan kun maal sammuun qabdu ati dhaggeeffatu hadiisa kam keessatti jedhe Nabi Muhammad hadiisa sada irra hedduu warra azaabaa waliin keessatti isiniin argee hadiisa kam sadaqaa heddummeessaa hadiisa kam siifan banaa'uun abaneetti siifan banaa'uun abaneetti aboon nuti baaba yaa siifan banaan je isini seeradha yaa darasaa kana bartan sadaqarran jiru siibanu aboo siibanu obboleessa yaa dubartiin akka dhiiraatitti danfitee deemtee laal ol suuqattee deemtee carraayxee duniyaa carraaquudhaan biyyarraa baatee halaalii waan jedhu ragaa naa kennu. Ani ammaali jedhe goon haraam akkana godha la akkana godha la siibanuun godha haraam sadaqadhaa jee argani kana siibanuun jee bara maalitti beekta aramni gari akkana godhee habiti injiraayeen dhabamu maalitti beekta Waati afaan inni jini dhaggeeffatu ani isaan tokkoo hicubbuudhaa miti meeyuun warri mana madaamni yoo darbaa warri shiyaa bira daddala jiru kootu alba annama markaza kiyyarratti fatwaan waan kanaan nagaafataniin arge kanan mana sanii bayi jeen hijinaas hay baani bo'an bara waan dhugaatan haasawa jiran atamma walumaa keessatti dubartiin waa'ee sadaqaarra sin gaafanne dubartiin akka dhiiraatitti cabsitee biyyarraa baatee cabsitee dalaguudhaaf halaali waan jiru ragaanaas kenniin sin jedhaf siifin kan jira dhaggeeffatu afaan bayin waa bayamal taate sadaqaan naana sayin gaafi di qaala Allah qaala walaal ana isaa sadaqati Nabi Muhammad sadaqati isaa illallah Muhammadur Rasulullah ya bariyan baba sadaqaa keessan jiru dalagadhaa biyyarraa bayaadhaan siin jedhe abbolee sayya qaani okay isaa sadaqatti okay hayya haasaan warraa baal botika bot jarana dhaggeeffata kana daqiiqa hanu kannani siifan ati haasaa irraa qabdaa kana sadaqatu mita eessaa sadaqati dhaggeeffatu moo sitti eessaa sadaqati naan jenne dhaggeeffatu okay koobsiif haasawte koobsiime hayya haram sadaqati Muhammad daqiiquma shan mi anaa kan daqiiqa shan anaa amma bayamee deeqa lama kaniif deequma lama haasawu ani waa'ee sadaqaa irra jiru sadaqaa yoo hojiin halaaltee dubbannu ati wallaala sadaqaan haraamiin ni ta'a waan haraamiin daangaa rabbii cabsanii bidanii daangaa rabbii cabse jechuun rabbiin dubartiin akka dhiiraatitti cabsitee akkam finne dhoorge daangaa kana cabsanii sadaqaa haya halaali moo haraamii kanarratti yaansi yoo deeqa lama kan deeqa lama ya boyyan ya mata duree jala ustaz Maamud kan dhaggeeffatu ka sadaqaa ustaz na dhaggeeffadhu jira eeshi sandii seena dhaggeeffadhu ya sigalte gaggaabinti eeshi sandii seena dhaggeeffadhu gaabinti ya siif naa galtee na dhaggeeffadhu gaabinti dhaggeeffadhu waa'ee sadaqaa taasisuu turtan sadaqaa ranj haasawaan jiru samii fi dachii fi samii gaabinti yaabatanti ajandaa biyyarraa mata duree biyyarraa hin bayi namuma keetii rabbi boo afaan inni jini maa baana dhaggeeffadhu haasan maasi aboona rabbaqaa biddee jedhabdee jirta kasaan gongona wee bambaani nagaa maallaqa dhanaa chuun taatu isaadha maqaati gongona wee bambaani kadhatiin maayikina ergaati dhabdee jirtan jedhaga maayiku qabadhu wabsi bambani naga mana we ala akana meko ame afan ingilipati waje jira Mombari nanga aye
Kasongo mbona wewo. Pambani naga. Songa libala. Soma ni bana. Takwata byonna nabikwata. Akana watu jeje kajira bana ndi. Kasongo ye. Wata gamma. Ya bare safiya ani jallin ani jarti di lal me okay iddam bakka maallaqa gartee hooqaa'u deemi naa carraaqi jedheeni yooqaa'u gartee naafisi kamturra jallaa waliin laalla qootu dhaggeeffadhu nama maqaa ustaadaa nama maqaa sheekaa jaartiin isaa kunoo oomaan jirti kunoo biyya Dubaay jirti teenya ijoolleen ji'aan tokko jaarsa hin qaban medhiis keessaa nama ustaadaa ta'e nama waa baratu tahee yeroo jaartii isaanii oomaan deemi carraaqi jedhan akkamitti sitti tolta nama jaartii tanteetan haala kammi seen jara keessan bulcha egaa akkamitti tolta bola sooyya maali akkamitti tolta akkamitti tolta jaartiin tee sirraa kis na godhaa jirti gootara dibara sheekh kutbaa masgida dhaabbatteeti ajenda waa'ee xiyyaarra tara takka muuziqaa dhaggeeffata tara takka wallaayani kafareja wallaani kasjaa ani intuu godhan alhamdulillah wanni miira bayaan gaabiin qaba nillee gaabiin qaba ustaaz wanta kana gaafadhu Sheikh Bashir gaafadhu gaafadhu tam Sheikh Bashir gaafadhu kaakuna qaamoo Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Bashar maana kala laa nyaachuun hin ta'u jaabar Bayaan har'anaa taate hin ta'u jedhee jaartii isaa biyyatti dhiisee kun ofii dalagataa jira sheekha jechuun kana ustaada jechuun kana shoof haada alaalime kana hadiinitti dalagaa jiru kana boo hojjetaa jiru kana waan shari'aa haasawaa jiru yoo wal qunnamtii saala irra haasee akkuma rabbiin jedhe sanitti haasawaa jiru shoof laal kana ustaada jechuun baga nagaan nuuf dangasuu ta'a. Mama bayaan carraa waan sadaqaa wal qabatee deemu wanti am dhageeffatti qoosi daqiiqaa takka naa kenna daqiiqaa takka al-ilma fi gaafiin bayaan mama bayaan fitu garagara waa'ee sadaqaa waan biraa waa'ee inni mama bayaan gaafatu jiru waan biraa ila ijoo dubbiititti ani waa beerran sadaqaa Bashar kiyya sadaqaa yoo beete qabee araasatanii yoo ujraa malee ujraan hin ta'uu waan isaa ga'u malee jechatti jira. Bashar kiyya Amma beerran biiraa daqiiqaa takka booda daqiiqaa takka dubbadheetiin naaf ayi. Daqiiqaa takka naa kenna. Ayyeetti boq. Daqiiqaa takka naa kenna. Achuma ila ayyeetti boq. Qur'aanuma qaraasisanii mallaqa sassaabuun sunu ujlaan malee ujraadhaan hin jiru. Juculaadhaan malee juculaadhaan dhufe. Juculaa fi ujraan garagara. Haa ta'u ujraa sanuuyyuu imaamu Shaafi'iyyiif imaam Ahmad qofa namni yajuuzu listiijaaruu بدون للحاجات بدون الغنى يعني الرجال إلى إنه ما يو نيجا جور حديث صحيح بيه ولر القرآن ما قرأ أساسا كان الرتو وادي ساقو يو كل بندة وأمن تأتي نياتي مليه توي بشر الله جندق يرنا رمبنا يا جندق يرنا جلابا يا بو سنبابا ويا برات ما لك دبرتين أكد إيرات تباتي دلقون حلال وحرامي أكنا Ichimo do malaka jinda ito nyaachuun haraami mu haraami asirra jirra yaa boodhisni achiin ga'een dhiifamaa wajjin. Haraami aboo haraami kuni gaafiin qabu kun maal taate. Okkii amma asirratti gaafiin si gaafadha. Sadaqaa yoo dhimma sadaqaatti seenne masruufa jaarsi 200 500 masruufa jaartii xiyyaati ji'ee kennu qabeenya jaarsaa wajjin walitti qabanii eessaa akka dalaydee fiddee gaa masruufa ofiitirraa sadaqatu hin dandeessu masruufa abbaan mana ishii laftee dalagee fiideeftan. Kasbiin isii amrii abbaa manaa harka jiraattee aqwaala rasuulli akka laa takhrujanna al-mar'atu illaa duu rahimii sanin keessatti yoo hoogganamtee badirraa bilisa taatee abbaa manaa harka abbaa manaa jalatti carraaqatte waan mana abbaa manaa keessa tatana taala baatee beerran arabaatiif shabaabni arabaa kiisingii godhee lippestikii afaanirraa fide yaa akhi waan biraa walii taana jedha
Ustaz sadaqaa Allah sadaqaa eessaa biddii kun kan alaala abbaan mana carraaqee bidee laphee bidee